Yooyyaa akkam jirtu daawwattoota hordoftoota Bonanza Wisdom Channel bakka nagaadhaan gara kutaa kanaa dhuftanii akkuma kanaan dura ilaaluu jalqabne motivationidhaaf emotionii kutaa lammaffaa chapter 5 yaama olii wajjin ilaalla innis emotion and theories of emotion kan jedhu ta'a jechuudha. Kanaaf ammas like, subscribe, share gochuu hin dagatina ulfaadhaa. Kallattiidhaan gara chapterii kanaa yommuu adeemnu chapterii 5in sectionii lammaffaan emotionidha jechuudha. Kanaaf hiikni isaa maal jechuudha jennee achirraa eegalla saniin booda gara theorii isaanii deemnaa jechuudha. Emotion jechuun maal jechuudha? Emotions are feelings such as happiness, despair and sorrow that generally have both physiological and cognitive elements influencing behavior jedha. Akkana jechuun maal jechuudha? Emotion jechuun currisa namatti dhaga'amu kan akka gammachuu, kan akka gaddaa, kan akka sodaa ta'anii kan jiran yogguu ta'u, physiological jechuun qaama keenyaan, cognitive jechuun sammuu keenyaan goranii kan amala keenya irratti dhiibbaa uumuu danda'an jechuudha. Gammaduun namaa, gadduun namaa qaamaanis ta'e sammuudhaan jireenya namaa irratti, amala namaa irratti dhiibbaa uumuu kan danda'an yogguu ta'u, miira yookiis currisa jennee yaamuu dandeenya jechuudha. Motivation keessatti motives are internally caused jenneerra. Wanti nu harkisu alaanis keessaanis haa ta'u malee motiiviin waan kee nama kaasu yogguu ta'u, currisni yookiis emotionin immoo wanta alaan nama dhufee miira namaa qaama namaatiif sammuu namaatiin dammaqsuu danda'u jechuudha. Kanaaf mul'annoo lama qaba yookiis karaa lamaan of mul'isa. Isaanis physiologicalidhaaf cognitive jedhamu jechuudha. Physiological reflectionin motivation emotionidha. Qaamaan of mul'isuun emotionidha. Tokko karaa heart rate heartbeatidha yogguu ta'u, kan akka heart rate increase jumping for joy akkana jechuun dha'iinsi laphee keenyaa dabaluusaa kan onnee keenyaa jechuudha. Akkuma kana immoo hollachuu raafamuu qaama namaa, akkuma kana dafquu namaa, harka namaa, fuula namaa, ciccituu sagalee namaa, ciccituu hafuura namaa, isaan kun physiologically yookiis qaamaan kan akka nuti emotion yookiis currisa yookiis miira guddaa keessa jiru argisiisanidha jechuudha. Cognitively jechuun immoo sammuudhaan, yaadaan, beekumsaan yommutti wanta nurra ga'e kana kan jijjiirama qaama keenya irratti dhufe kana kan akka rukuttaa laphee dabaluu, kan akka hollannaa qaamaa, isaan kun maaliif natti dhufan jennee yaadnee xiinxallee gamaggamnee hiikatti kennuudha jechuudha. Akkuma fakkii kanarraa argitan fuulli mucaa tokko ogguun itti baay'ee gammaduu fi yogguma sana immoo yeroo itti baay'ee gaddu argina. Daa'immani jedha they can cycle through emotions very quickly. Dafanii emotionii tokkorraa miira tokkorraa gama miira tokkotti darbuu akka isaan danda'an agarsiisa jedha fakkiin kun. Emotion yommuu jennu feeling wajjin tokko. Is emotion the same with feeling? Fakkeenyaaf feeling is, emotion is, sensation is yeroo baay'ee miira jedhama. Afaan Amaariffaattis simmeetsa jedhanii sanaa jechuudha. Garuu jarreen kun sadan tokko lakki tokko miti. Moodii lakki tokko miti. Kala feeling jechuun yeroodhaaf wanta nutti dhaga'amu tokko jechuudha. Akka wanti sun nutti dhaga'amu kan godhe yommuu badu kan badu. Fakkeenyaaf yeroo beelofnu yeroo dhumaaf beelofna. Feelingii beelaa jedhama jechuudha. Garuu ka'umsi isaa ammayyuu garamitti nu geessa emotioniitti nu geessa. Isaan kun feelingiin, sensationis, moodiinis qabiyyee emotionii jala jiru jechuudha. Sensation immoo qaama miiraa keenya shananiin gara qaama keenya keessatti ergaa seenuudha jechuudha. Isaan sun sensation jedhama. Wanti nu ilaallu, wanti nuti arginu, wanti nuti dhaggeeffannu, wanti nuti harkaan qaqqabnee hubannu sanneen hundi sensation jedhamu. Sensii goonaa jechuudha. Miiraan qaama miiraa keenyaanitu ergaa miiraa of fudhannaa jechuudha. That is what we call sensation. Sensation is taking sensory or message to our body. Akkana jechuun sensation jechuun ergaa miiraa gara qaama keenya keessatti seensisuu jechuudha. Feeling jechuun sababa dhiboo waan takkaatiif isa ta'u
yeroo gabaabaadhaaf dhageettii qaama keenya keessatti yookaan sammuu keenya keessatti nutti dhaga'amu jechuudha. Ogguu waan akka inni nutti dhaga'amu godhu sun badu stimulationiin isaa ogguu badu sababni isaa ogguu badu sunillee bada. Emotion jechuun garuu dhageettii gadi fagoo jechuudha. Wanta gadi fageessee yookiis guddisee nutti dhaga'amu tokko jechuudha. Gammachuun amma waan bal'aadha. Yeroo dheeraallee fudhachuu danda'a. Hin dagatamullee hin irraanfatamullee yaadannoo ta'ee turuu danda'a jechuudha. Inni kun emotion jedhama. Gaddillee akkasi. Gaddi dhageettii gadi fagoodha. Yookiis miira guddaadha. Miira gadi fagoodha. Saniif emotionii jala ta'a jechuudha. General emotion kan jedhaman jiru. Kan akka gammachuu, kan akka gaddaa, kan akka sodaa. Isaan kun general emotion jedhamu. Miira waliigalaa, miira gammachuu, miira gaddaa, miira sodaa, miira naasuu. Isaan kun general emotions yookiis miira gurguddoo miira waliigalaa jedhamu. Egaa erga jarreen kun adda adda ta'uu isaanii hubanneeti akka American Psychological Association APA jedhutti yeroo hundumaa American Psychological Association akkuma addunyaa kanatti standardii psychology eegee wantoota jiran kan ibsu psychology keessa wantoota jiran kan ibsu jechuudha. Kanaaf American Psychological Associationiin bakka hundumatti kan caqafamudha jechuudha. Akka isaan jedhanitti emotionin a complex reaction pattern involving experiential, behavioral and physiological elements jedhu isaan. Emotion yookiis miira kan jennu, miira gurguddaa kan jennu wantoota sadii kan of keessaa qabanidha. Wantoota gurguddaa sadiitiin kan ibsamanidha. Isaan kun dirqama. Isaanis maal personal experiential, mudannoo dhuunfaa, behavioral response, deebisaa amalaa kan ittiin deebisnu yookiis deebisa gochaa, physiological elements, qabiyyee qaamaa yookiis deebisaa qaamaa. Waan tokko karaa sadii react goona, respond goona yookiis deebii kennina jechuudha. Yookiis karaa lamaan. Tokko qaamni keenya deebii kenna, hollachuudhaan, raafamuudhaan, heartbeatiin keenya dabaluudhaan deebii kennuu danda'a jechuudha qaamni keenya. Karaa kan biraa immoo gochaan, that is behavioral, gochaan kan inni godhu behavioral jechuudha. Yookiin ni fiignaa, yookiin ni dubbannaa, yookiin tarkaanfii tokko fudhannaa waan tokko goona jechuudha. Sun behavioral response jedhama. Physiological response and behavioral response and personal experience or subjective experience jedhamu jechuudha. Subjective experience kun egaa wanta nuti jalqaba akka mudannootti fudhannee sana booda miira keessa nu galchu jechuudha. Wanta nuti jalqaba akka mudannootti fudhannu wanta jalqaba nu mudatee gara miiraatti nu geessu subjective experience jedhama. Kanaaf yeroo hundumaa waa'ee emotionii, waa'ee miiraa yookiis waa'ee currisaa yogguu yaadnu wantoota sadan nuti yaadachuu qabnu subjective experience, mudannoo dhuunfaa, physiological response, deebii qaamaa yookiis deebisaa qaamaa, and behavioral response, deebii gochaa yookiis deebisaa gochaa. Tiyoorota jiran illee isaan kana sadaniin ibsamu jechuudha. Kanaaf subjective experience, all emotions begin with a subjective experience, also referred to as a stimulus. But what does that mean? It can range from something as simple as seeing a frightening animal to something as major as losing a loved one or getting married. No matter how intense an experience is, it can provoke many emotions in a single individual, and the emotions each individual feel may be different. For example, one person may feel anger and regret at the loss of a loved one, while another may experience intense sadness. Walumaa galatti as keessatti kan argaa jirru subjective experience jechuun mudannoo dhuunfaa ta'uu yogguu ta'u wanta cirrisa yookiis emotion ka'umsa miiraatiif sababa ta'uu jechuudha. Akka stimulusii jechuudha yogguu ta'u kan immoo eessaan geessaa ta'uu danda'a. Waan nama sodaachiftu xiqqoo karaa irratti arguu, bineensa xiqqoo karaa irratti arguu irraa kaasee hanga nama jaallatan hedduu jaallatan dhabuutti deemuu danda'a jechuudha. Isaan kun wanti gurguddaa, wanti baay'ee nama naasisu, nama rifaasisu, beelaaf du'an, nama jaallatan tokko du'aan dhabuu. Akkuma kana wanti xiqqoo nama naasiftu immoo waanuma muraasa sekendii tokko karaa irratti arginu waan akka saree namatti duttu, bofa xiqqoo arguu, hantuuta maal isaan kana arganii rifachuu, rifannaa xiqqoo irraa hanga naasuuf gadda guddaa gidduu kan deemuu danda'u jechuudha emotion kan jennu. Waanuma fedhayyuu haa ta'u malee mudannoon nu mudate hammam haa guddatu haa xiqqaatu malee
walumaa galatti garuu miira namaa nama tokko keessatti hedduu kakaasuu kan danda'u yogguu ta'u namoonni mudannoo wal fakkaataadhaaf deebii miira adda addaa kennuu danda'u jedha. Fakkeenyaaf namni tokko yoo jalaa du'ee inni tokko baay'ee aaruu danda'a, inni tokko baay'ee gaabbuu danda'a, inni tokko immoo baay'ee gadduu danda'a. Aaruu, gaabbuu, gadduu du'a nama tokkootiif jechuudha. Garuu stimulasiinsaa, experiensiinsaa tokkumaa jechuudha. Kanaaf deebisaan isaa adda adda ta'uu danda'a. Miira jechuun walumaa galatti gama qabiyyee tokkoffaatiin subjective experience mudannoo dhuunfaatiin ugguu ibsamu kana fakkaata. Lammaffaan qabiyyee lammaffaan physiological response ta'uu yogguu ta'u akkuma sila isinitti hime due to automatic nervous system. Due to automatic nervous system. Sababa automatic nervous system irraa kan ka'e. Automatic nervous system jechuun kanneen spinal cord keenyaan hogganaman jechuudha. Brainiin keenya waan baay'ee nu gadi fageessineetti yaadnu irratti hojii hojjeta waan yeroo fudhatu automatic nervous system kan jedhamu kan akka spinal cord kan akka peripheral nervous system kun garuu isaan kun automatically deebii kennuu kan danda'an tarkaanfii fudhachuu kan danda'an baay'ee ariifatoo warra ta'anidha jechuudha. Na sababa kanaatiif physiological arousal due to emotional experience deep reasoning hafuurri gadi fagoo hafuura ciccitaa baafachuu qaamaan deebisaa kennuun egaan isaan kana jechuudha. Ollannaa, dafquu, utaaluu, iyyuu isaan kun deebisaa qaamaa nuti mudannoo dhuunfaa saniif koonuudha jechuudha. Behavioral response immoo deebisaa gochaa wantoonni gochuu goonu qaamaan argisiisu facial expression keenya fuula keenya irratti fuula walitti guduunfuu yookiin fuula hiikkachuu kolfuuf qummaatu sodaa keessa galu smile grimace or frown jechuun grimace jechuun fuula ofii walitti hidhu jechuudha. Kolfa guddaa afura baafannaa guddaa ta'uu danda'a, fiigicha ta'uu danda'a, utaaluu ta'uu danda'a, hojii ta'uu danda'a, dalagaallee ta'uu danda'a. Walumaa galatti deebii nuti gochaan kenninu physiological response ta'a jechuudha. Sodaan sun actually sodaan nuti keessa gallu biological response ta'a jechuudha. Egaa the three elements of emotion akkanatti ibsamuu danda'a. Subjective experience, physiological response, behavioral response. Experience sun akka stimulus yogguu ta'u, physiologically behavioral immoo akka response ta'uu jechuudha. Akka deebisaa. Subjective experience mudannoon dhuunfaa fakkeenyaaf yeroo graduation irratti wanta nutti dhaga'amu. Graduation sana keessa jiraachuu, graduate gochuu danda'u, yeroo presentationidha. Sun amma subjective experience. Achi bahan yeroo jalqabaatiif presentation yogguu dhiyeessinu. Maallaqa guddaa yogguu argannu. Jaalallee bulootii keenyaaf taatu yogguu argannu. Nama cimaa harka qabnee yogguu cabbaxnu yookiis harka qabnu. Isaan kun subjective experience ta'uu danda'u. Bineensa nama sodaachisu yogguu nutti dhufu. Mudannoo dhuunfaa jechuudha. Physiological response immoo akkuma argaa jirtan qaama namaa irratti kan mul'atu. Fakkeenyaaf harka mirgaa isaarraa kan yoo ilaalle rifeensi ka'ee jira jechuudha harka isaa irratti. Rifeensi dhaabbatee jira. Kun physiological responseidha. Deebisaa qaamaati. Deebisee onna isaa yogguu ilaaltan onneen isaa duwwuu jechaa jira jechuudha. Kunillee deebisaa qaamaati. Deebistanii sammuu isaa fuula isaa yoo ilaaltan daqqatu irra citaa jira jechuudha. Fuula isaa irra ilaaltan. As gamanaan illee harka isaa bitaa immoo yogguu ilaaltan ammallee daqqatu irra citaa jira. Akkuma rifeensi illee ka'ee dhaabbatee jira. Isaan kun deebisaa qaamaati jechuudha. Behavioral response kan jedhaman kun deebisaa amalaa yookiis gochaa fakkeenyaaf firaawuniidha inni jalqabaa. Bitaarraa gara mirgaatti yoo ta'e fuula walitti hidhamaan kuni firaawuniidha. Kun gadda ta'uu danda'a jechuudha. Fuulli isin amma argitan kun gara sanatti jijjiiramu. Boo'ichatti jijjiiramuu danda'a. Fuula sodaatti jijjiiramuu danda'a. Fuula naasuutti jijjiiramuu danda'a. Fuula gammachuutti jijjiiramuu danda'a. That is behavioral response jechuudha. What are the functions of emotions? Tajaajilli currisaa yookiis tajaajilli miiraa maal fa'idha? Tokkoffaan preparing us for action, lammaffaan shaping our future behavior, sadaffaan shaping us to regulate social interaction. Gochaaf nu qopheessu, tarkaanfiif nu qopheessu, yoo rakkoon nu qunname, yoo saree aartee nama ciniintu fiigaa nutti dhufte maal goona? Sympathetic division of autonomic nervous system keenya maal godha? Akka nuti baqannu yookiin akka nuti ofirraa lollu godha jechuudha. Akka dafee automatically ariitii guddaadhaan jechuudha. Shaping for
our behavior, shaping our future behavior. Amala keenya gara fuulduraallee ni boca jechuudha. Akkam godhee kaleessa sareen akkanaan akkata isaanitti dhuftee nan asisteetti har'a kanaafu ulee baattadhee deemuun qaba. Kaleessa nama wajjin wal argeetan akkana na godhee har'a akkasitti qophaa'ee deemuun irra jira. Kaleessa presentation dhiyeessuuf jecha achi baheetan waan sirriitti hin dubbisin argeen ture har'a waan achi bahee dubbisu hunda sirriitti barreeffachuun qaba. Kun egaan fuuldura amala keenyaatiif illee ka'umsa akka ta'u qophii akka nuti goonu godhaa jechuudha. Shaping as to regulate social interaction jechuun walitti dhufeenya nuti namoota wajjin qabnullee nuuf boca nuuf sirreessa nuuf qajeelcha jechuudha. Fakkeenya verbal and non-verbal ways of communicating emotions help us to understand the behavior of another person. Communication in akaakuu lama jira verbal and non-verbal. Verbal ka jennu dubbii qaama gochaan jechaan ka walii galu yoo ta'u non-verbal immoo mallattoodhaan ka walii galu ta'uu kan agarsiisu yoo ta'u isaan kanarraa egaa emotionii namaa miira namaa hubachuu dandeenya. Fakkeenyaaf fuulli namaa nutti ifaa ta'uusaa fuulli namaa nutti dukkanaa ta'uusaa ergaa mataa isaatti qabaachuu. Kanaaf walitti dhufeenya nuti namoota wajjin qabnu sirreessa. Tarii nama deemnee oguu dubbisnu namni akkaataan itti fuula nutti ibsu yoo fuula nutti dukkaneesse irraa of eegganna jechuudha. Akkam jirtu obboleessa kiyya obboleetti kiyya jettee haa ta'u guututti fiddu inni ofirraa as qaba yoo ta'e fuulli isaa inni yoo ta'e namtichi kun miira biraa keessa jira. Boriif ifin eeggadhaa walitti dhufeenya namootaaf qabullee nin sirreeffadha daangaan itti godhadha jettaa jechuudha. Egaa gara tiyoorii isaatiif gara walneen gurguddoo kanaa haa deemnu. Tiyoorii isaa hubachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Tiyoorii isaa qaama sadii yookiin gama qabiyyee miiraa sadii keessaa ilaalla sirriin jedhee isinii kaaseera. Tokkoffaan mudannoo dhuunfaa stimulationii wanta qaama sanaaf sababa ta'u. Lammaffaan immoo physiological response deebisaa qaamaa. Sadaffaan behavioral response deebisaa gochaa. Isaan kana sadantu wal jala daddarbeetu tiyoorota jiran nuti. James Lange tiyooriin James jechuun William James jedha American psychologist the father of the school of functionalism kanaan dura wajjin argina jechuudha. Langeen immoo Danish Denmark psychologist jechuudha. Isaan kun egaa walitti dhufanii tiyoorii kana developii godhanii jechuudha walii galanii. Maal jedhan isaanii James Lange tiyoorii maqaa isaatiin kan isaan baasanii hanga irraatti maqaa isaaniitiin waamamaa jiru kuni. Egaa isinis boreeftaa waan gaarii yoo dalagdanii shablishii yoo gootan maqaa keessanii waamamaa jechuudha. Isaan jiraachuu dhiisuu danda'u garuu hojiin isaanii amma yoo dubbachaa jira. Tiyooriin miiraa kuni akkana jedhu yeroo hundumaa ka'umsa wanti ta'uu subjective experiencein inputiin wayii ni jira jedhu wanti nama naasisu tokko ni jira jedhu. Egaa akkana jedhu yeroo hundumaa walumaa galatti stimulation yookiis subjective experience personal experience input jalqaba dhufa. Tiyoorii hundumaa keessatti iyyuu. Amma falmiin ittaanee kan dhufu lammaffaa irratti sadaffaa irratti isa kamiidha ka jedhudha. Ka wal duukaa dhufu ni jira, ka duraa duubaan dhufu ni jira jedhu. James Lange akka jedhutti duraa duubaan dhufu erga stimulantiin wanta nama naasisu dhufeetiin booda kan ittaanee dhufu physiological responseidha. Physiological response jechuun rukuttaa laphee, hollannaa qaama ta'uu danda'a, dafqa harkaa ta'uu danda'a, ciccituu hafuura namaa ta'uu danda'a. Isaan kana dhufoodha. Sana booda maaliifan hollachaa jira? Maaliifan dafqee? Maaliif lapheen kun gara mana rukuta jennee itti yaanneetu gara naasuutti jijjiirra, gara sodaatti jijjiirra jedha. Toorri isaa kana jechuudha. Input subjective experience jechuudha. Bodily changes or that is physiological response jechuudha. And then feeling of emotion, behavioral response jechuudha. Fear dhufa jechuudha. Kun tiyoorii kanaadha jechuudha. So maal jedha emotional experiences a reaction to instinctive bodily events that occur as a response to some situation or event in the environment. We feel sorry because we cry. Sababa boonyeefitu gaddu nutti dhagaabee jedha. Eegisanii sababan gaddeeffan boo'ee miti. Sababa bo'uun egaa nama physiological response waan ta'eef sababan boo'eef gaddi nutti dhagaame. We feel angry because we attack. Sababa laphee kootu gad mana rukutaa jira kanaafan aaraa. We feel afraid because we shake. Hollachaan jira kanaafan sodaadheedha. Hollachuu dura dhufaadha. Physiological response dura dhufaa sana booda emotionin yookiin sodaan
gammachuun gad naasuun kajennu sun ta'an dhufaadha akka tiyoorii kanaatti. Ammam dhugaa akka ta'e ani hin beeku. Fakkeenyaaf namni ispoortii taphatu tokko hin dafqa. Onneen isaa gad malee rukuta. Kanaafuu sanatti aansee sodaa jiraare, sanatti aansee naasuu jiraare. No. Yeroo hundumaa sirrii ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu dhugumatti immoo bakka tokko tokkotti lapheen keessan gara malee rukutuu isaa argitanii maaltu na naasisaa jirattanii yaaddanii waan isin naasisaa jiru sana sammuun keessan utuu sun hin beekin argee gara naasuu akka seenaa jiru hubattanii immoo kan isin deebitanii naatanii sodaattan jiraachuu danda'a. Yeroo baay'ee tiyooriin lafaa ka'ee miti kan bocamu. Pruuvii gochuunis dispuuvii gochuunis kan namatti ulfaatan tiyoorii hedduu jiru kan akka saayikoanaalitik tiyoorii, saayikodaayinaamik tiyoorii fa'aa kan akka James Lang tiyoorii fa'aa kanaa jechuudha. Kanaaf akka tiyoorii kana walumaa galatti kakaastuun ni jirti, dadammachituun, naasistuun yookiis gammachiistuun yookiis rifaasistuun san booda deebisaan qaamaa ni jira. Nahuun, hollachuun, raafamuun, afuraa ciccituun, lapheen gar malee rukutuun san booda immoo shaka jennu sodaachuun, nahuun, gammaduun dhufaa jechuudha. Fakkeenyaaf you are walking in the bush late at night, you see a big hyena behind you and you begin to tremble, your heart beats faster and your breathing deepens. You notice this physiological change and interpret them as your body's preparation for fearful situations. Those and experience fear. Halkanii yookiis dukkana keessa daandii qalloo tokko keessa deemaa jirtu bosona gidduu deemaa jirtu san booda waraabessa guddaa duuba keessanii dhufaa jiru argitu hin hollattu lapheen gara malee rukutaa afurri isin ciccitti sana booda deebisaa kennitu akka deebii fiiziyoolojikaal risponsii kanatu hiika kennitu sana booda naatuudha walumaa galatti. Lammaffaan kaanan baardii tiyooriidha. Kunis kan namoota lamaati kaananiidhaa fi baardii namoota jedhamanii isaan immoo maal jedhu both physiological and emotional results are produced simultaneously by the same nerve impulse. Isaan kun dafanii matu erga kakaastuuf, dammastuun, sodaachistuun, rifaasistuun, naasistuun sun yogguu dhuftu physiological responsiinis behavioral response yookiis emotionis waluma duukaa ta'uudha. Simultaneously yeroo tokkotti mudatu. Fakkeenyaaf waraabessa nama guddaan of duubatti yeroo argitan qaamni keessanii deebisaa kennaa achumaan immoo sodaa keessa galtu jechuudha. Behavioral response keessa galtu jechuudha. Akkana jechuun maal jechuudha? Waraabessi tokko duubaan dhufaara hollachaa naatu jechuudha. Naasuunis hollachaa sodaatu jechuudha. Sodaanis fiiziyoolojikaaliinis wal duukaa ta'a jechuudha. Kun akka kanatti. Fakkeenyaaf input kan jedhamu gaasuun isa nama naasisu sana jechuudha. Galtee isa jedhamu jechuudha. Talamasii fi hypothalamus kan jedhaman kan emotionii gaggeessu talamas jedhama, kan physiological response gaggeessu immoo hypothalamus jedhama. Isaantu at the same time yeroo tokkotti hojiirra oolchuu jedhu. Fakkeenyaaf yommuu bosona keessa deemtan karaa wayiirraa waraabessa guddaa of duubatti argitanii ni naatu onneen gara malee rukutti afurri isin ciccitti achumaan at the same time dhumarra yoo ilaaltan sodaa shaakaltu yookiin sodaa keessa galtu. Shatter and Singer theory. Shatter Singer theory kajennu immoo isaan kunis namoota lamadha. According to this theory, event causes physiological arousal first. Jalqaba deebisaa qaamaa fida. Taatee waa tokkodha. Akkuma sakaanee jechuudha. Sana booda waatu gidduu gala. Mind cognitive appraisal kan jedhamu. Akkana jechuun maal jechuudha? Mental evaluation. Gama sammuu gidduu galti. Wanti natti dhufaa jiru kun maali? Waraabessa moo? Leenca moo? Sareedha moo? Adurreedha moo? Nama moo? Maatiidha moo? Orma moo? Fira moo? Alagaadha moo? Itti yaadachuudha jalqaba. Maalirratti yaada? Inputii sana. Subjective experience sana. Personal encounter sana. Mudannoo sana. Wanta isa dhufaa jiru. Cognitively appraise godha. Sammuudhaanitu evaluate godha jechuudha. Sana booda erga evaluate godheen booda achumaan physiological reactionitu happening godha jechuudha. Achumaan waluma duukaa battaluma sanatti wanticha itti yaadaa jira. Fakkeenyaaf amma yoo leenca sitti dhufetee ofirra galagalee evaluate gochaa fi kanatti dhufe leenca na nyaachuuf natti dhufe lala. Eeyyuun physiological response jedha. Leenca ta'uu isaa dubbachuun immoo cognitive appraisal jechuudha. Wal duukaa taati sana booda sodaan itti aante jechuudha.
asirratti ilaaluu dandeessu. Stimulation akkuma sana jedhe isinitti meera leenci guddaan itti dhufee jira. Bosona keessatti utuu hin argine kana booda physiological response heart rate, heart pounding, trembling, sweating, running away, fiigichi ni jira. Kana booda iyyuu shouting kun immoo cognitive appraisal that is a scary line I am afraid. Kana booda sodaatti galachuu. Lazarus theory immoo sadumaati. Amma Lazarus theory nisi cognitive appraisal itti dabalama garuu bakka cognitive appraisal dha eessaa sadu. According to this event occurs first the cognitive appraisal assessment is made, then the emotion and physiological arousal follows. Jalqaba physiological arousal dha fi cognitive appraisal wal duukaa godhamu jenne eenyu biratti Schachter and Singer biratti. Lazarus biratti garuu Lazarus yookiis Alazar jechuudha. Lazarus jechuun Alazar immoo maal jedha akka teorii kanaatti jedha. Jalqaba cognitive appraisal goona san booda waan lamatu wal duukaa ta'a simultaneously ta'a jedha. Isaan immoo maaliif physiological response dha fi cognitive appraisal wal duukaa ta'a jedha kun akkuma iddoo kanarraa argaa jirtan. You are walking down darkly late at night. You hear footsteps behind you and you think it may be a mugger. You begin to tremble. Your heart beats fast and you breathing deepness. And at the same time you experience fear. Getani? Amma emotion idaafi physiological arousal. Amma kun eenyu hojii wal fakkaata jechuudha. Theory isa kamii hojii wal fakkaata sila akkuma jenne. Kanan baardiin maal jedhani inputiin jira sana booda waan lama wal duukaa physiological response idaafi emotion. Asitti namichi kun waa gidduu gashe Lazarus. Kun cognitive appraisal gidduu gashe. Schachter and Singer immoo cognitive appraisal dha fi emotion duuba galchaniitu physiological isaan immoo physiological reaction dha fi cognitive appraisal wajjin godhaniitu behavioral emotion duuba galchan jechuudha. Even kun two factor theory jedhama Schachter Singer. Two factor theory kan inni jedhamu factory lama jira. Tokko physiological reaction lamaffaan immoo cognitive appraisal. Sanatu gara emotion yookiis gara behavioral gara kiritti keessa jira. Kanaaf walumaa galatti kana fakkaatu asirraa yoo fudhattanii ilaaltan James Lange'n jalqaba waan nama sodaachisu jira. Itti aansee qaama keenyatu deebii kenna. Itti aansee sodaa keessa galla. Isaan kun salphaadha. Lineaariidha jechuudha. Toorumaan jira. Kanan bardiin immoo maal jedha wanta nama sodaachisu inni dhufa sana booda wanta lamaan wal duukaa ta'u. Deebisaa qaamaaf deebisaanii amalaa yookiis sodaa. Schachter and Singer immoo maal fidanii cognitive appraisal fidanii gidduu gashan. Kan eenyu gidduu kan James Lange soduraa hojii ilaaltan physiological appraisal fi emotional response gidduu gashan jechuudha. Lazarusin immoo maal godhe kanan bardii gidduuti physiological cognitive appraisal galcha jechuudha. Stimulus jira, cognitive appraisal jira, kana booda emotion physiological response wal duukaa ta'a jedha. Asirraa arguu dandeessu James Lange theory kun kanatti waan bofa nama naasu kan agartu bofa kana jechuudha. Sana booda akka James jedhutti gaafa bofa nama naasu arguu namtichi kun maal ta'a? Onni isaa garmalee guutaa dafqatu racita sana booda sodaa keessa gala. Kanan bardiin immoo waan nama naasu kana yogguu arguu namni tokko lapheen isaa baay'ee hollata dafqatu racita achumaan immoo yeruma sana immoo sodaa taa'e waluma duukaa taa'e. Schachter and Singer immoo maal jedha arousal snakein argina yookiis bofan argina waan lama ta'a. Qaamni keenya garmalee rukutaa lopheen keenya garmalee rukutaa qaamni keenya ni hollataa qaama keenya irratti waan nama sodaachisu hedduu argina achumaan immoo maaliif qaamni koo akkas ta'aa jira kan jedhu appraise goona jechuudha. Yookiis evaluate gamaggamna. San booda gara sodaatti seenna. Lazarus immoo maal jedha akkuma kanan bardu wantootni lamaan wal duukaa ta'an jiru isaan maal jechuudha physiological response dhaa fi behavioral response or emotion jechuudha. Garuu sana gidduu maaltu jira appraisal cognitive appraisal jira jechuudha. Maal nutti dhufaa jiru kan jenna sanatti aansee wal duukaa ta'u jechuudha physiological response akkuma kana behavioral response. Kan biraan emotion yookiis cuurisa kana hojii wal qabatee kan ka'u facial expression jechuun ibsa fuulaa jechuudha.
fuula keenya irratti gogaan fuula keenyaadha wal harkisuu isaatiif gargar ba'uunsaa ergaa mataa isaatii dabarsaa theory keessatti immoo waan guddaa qaba. Akka theory facial expression kanatti emotion is the experience of changes in our facial emotion muscles. In other words, when we smile, we then experience pleasure or happiness. When we frown, we then experience sadness. It is the changes in our facial muscles that cue our brains and provide the basis of our emotion. Maal jedhu wanti gogaa fuula keenya irratti ta'u sammuu keenyaaf yookiis bireenii keenyaaf ergaa dabarseetu akka nuyi gammannu yookiis akka nuyi gaddinu godha. Yoo fuulli keenya irratti gogaan fuula keenyaa garmalee yookiis akka ifee gargar yaa'ee fuula gammachuu argisiise relaxii yoo godhe bireenii keenyatti ergaa gammachuutu argama. Yoo immoo fuula keenya walitti hidhame walitti guurame qaamni bireeniin keenya ergaa gaddaa fudhatee gaddaa. Kanaafiyyuu facial expressioniin tu gara qaama gammachuutu nu geessaa jechuudha. Namni gaddaa jiru tokko yoo qummaade kana jechuun yoo qummaade bireenii kee of goyoomsuu danda'a. Yoo kolfe of goyoomsuu danda'a. Ni galee gadda of kee hir'isuu danda'a. Amma nuti nan gammade kanaafan kolfee jenna. Akka theory kanaatti garuu nan kolfe kanaafan gammade. Kolfi maasilii keenya kanatu isa waan ta'e babal'isa waan ta'e maasilii keenya kanarrattitu relax akka inni godhu akka inni wal gagadhiisee akka inni bashannanu godha qaamni fuula keenyaa yookiis gogaan keenya sanatu gara bireenii keenyaa deemeetu maal fida jechuudha ergaa akkamii fida ergaa gammachuu dabarsa kana booda gara gammachuu seenaa jechuudha. Akkuma kana gaddillee akkuma kana example asirra jiru dukkana keessatti deemaa jirtanii sagalee bineensaa dhageessu sana booda ijji keessan hin bal'ata ilkaan walis hin tuma sana booda sammuun kanatu interpret godha kana hiikeetu gara sodaatti jijjiira jechuudha. Sana booda emotion kan experience godha facial expression theory akkasittiin ibsaa jechuudha. Haa ta'u malee conclusioniin asirra jiru maalidha? Emotion wanti jennu wantoota wal xaxaa ta'uusaa theory tokko illee ibsuu qofaasaa ibseeftu kan hin dandeenye ta'uusaa hubachaa emotioniin karaa lamaan akka ibsamuu danda'u verbaaliidhaaf non verbaaliidhaan ibsamuu akka danda'u keessumaa non verbaaliin baay'ee emotionii ibsuu akka danda'u non verbaalii keessaa immoo facial expressioniin baay'ee cimaa akka ta'e haa ta'u iyyuu malee eye contact ijaa walirra bu'u body movement sochiin qaamaa tone of voice furdinaaf qilleena sagalee ol kaasuu gadi buusuusaa positioning of the eyebrows maal ijaa jedhamti ishiin eyebrows nyaara ijaa baallee ijaa kana ol butanii gadi butanii as butanii achi butuun kun isaan ergaa mataa isaanii qabuudha. Ergaa mataa isaanii qabu. Isaan kana hundumaarraa facial expressioniin iddoo guddaa qabataadha. Emotionii dabarsuudhaaf. Facial expression communicate the following 7 most distinctively identified basic emotions. Ibsa fuulaatiin wantoota gurguddoo torba happiness, anger, sadness, surprise, disgust, fear, contempt ibsuu dandeenya. Gammachuu happiness, joy happiness. Gammachuuf happinessiin ingiliffaan adda addummaa qabu, garaagarummaa qabu. Gammachuun wanta alaan arganu tokkoon kan nurratti ta'u yogguu ta'u joyin immoo gammachuu keessaa gammachuu hafuuraa jechuudha. Nagaa keessaatiin gammachuu argachuu internal happiness jedhamu. Happinessiin immoo qodaa meeshaa argachuudhaan kan gammannu maallaqa ta'uu danda'a kennaa wayii ta'uu danda'a happiness jedhama. Kanallee fuula keenyaan ibsuu dandeenya. Anger aarii sadness gad surprise ajaa'ibsiifachuu dinqifachuu disgust waan tokko ciigga'u jibbuu waan fakkeenyaaf waan ajaa'u tokko gaafa nutti dhufu fuula keenya irratti waan ibsamu disgusting face fear sodaa contempt gaabbii isaan kun maanni fuula keenyaan ibsamuu kan danda'an yogguu ta'u human race sanyiin namaa haala jiru keessaan bahee hundumtuu isaan kana wal fakkeenyaan universal jechuun wal fakkeenyaan jechuudha argisiisuu danda'a. Sanyiin namaa hunduu biyya kan jiraatu eenyuun yoo ta'u jechuudha. Facial expression program hypothesis
asimta primary emotion is universally present at birth kun immoo dhalootaa kaasellee akka jiru dubbataa jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti facial expression kan arguu dandeessu surprise yommuu jennu fuula ishee afaan bansiisaa jechuudha kanatti. Joy jechuun gammachuu keessaa jechuudha. Contempt jechuun gaabbii baay'ee jedhee hidhii tuuteetu sorry jechaa jira jechuudha. Sadness gadda. Hunger aarii ishee nama cinnuuf jettu kana jechuudha. Fear sodaa utaalee baduu fedha. Disgust kun waatu tajaa'ee ta'ee waan nama jibbisu argite ta'e hin beeknu garuu disgustii gochaa jirti ciiga'aa jirti jechuudha. Balfuutti jirti jechuudha. Isaan kana jechuun facial expression jechuudha. Isaan kun ergaa guddaa karaa fuulaa dabarsuu akka danda'an universaalee kan ta'an gurraachi adiin Oromoo Amaara Tigree Guraageen bakka jirtu hundumaan kaabaa kibba bahaa lixa nama kamuu kan agarsiisuu danda'u. Ijoollummaa dhalootaa kaasee nama keessa kan jirtu ta'uusaa akka adda baafattan jaaladha jechuudha. Guddaa galatoomaa turtii keessaniif kabajamaa kanneen irra deddeebitanii ilaaltanii kitaaba tokko guutuu dubbisuurra isaan kun waan iddoo akkasii ibsan abdii guutuun qaba. Garuu kana qofa irratti akka hundoofne waan adda addaa akka ilaaltan akka dubbistan isinin jajjabeessaa turtii keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Namoonni biroon akka isaan maatii ta'aniif adaraa keessan sheerii godhaa namoota toosisaa kakaasan jajjabeessaa wal jajjabeessinaa kabajamaa yeroo gaariif